Tikkoona marakkisa. Miira san keessa jira jechuudha. Inni waan nuuf gochuu qabu waan nuti gaabbuun jiru jetteerta. Isaafuu amma booda yoo xiqqaate maqaa isaatiin maaltu malee akka aartiitti isin aartistoota garaagaraa bakka buuseeraa ijoollee baay'ee horateera hojii. Akka nama Oromoodhaaf nama guddaa tokko ta'u maqaa isaatiin nu wokaa kanattu qaba akka aartistootaatis kanatu hojjetamu qaba akka mootummaattis wanni jettu jiraate. Aaliin amma nu hojjete amma nu gumaachee amma nu ta'e nuti hin taaneef ammasa. Amma uummanni saba isaatiif ta'ee sabni isaa ta'ee dheeyyaadu. Garuu amma waan isaaf ta'uu malu waan maqaa isaa madaalu akka muuziq iskuulii akka biyya kana keessa yaarii jira Ameerikaa gaafa barkiin waan akkasii osoo maqaa isaatiin Alii Birraa muuziq iskuuliin dhaabbatee muuziq iskuulii sanii fi intanii hojjetee darbe inni bu'uura kaa'ee deeme artistoota booda uftu ijoolleen jalaa gabbaatu riiferensi jechuudha. Bara jira waan ta'eef Aliin muuziqaan Oromoo artistiin tokko gaafa dhufu Alii Birraatiin yoo afaan hiikkate artistii cimaa ta'uu danda'a. Waan ta'eef wanni maqaa isaa madaaluu danda'u muuziq iskuuliidha. Finfinnee kanarratti siidaan dhaabbatee fi siidaan isa madaaluu dhaabbatee fi hawwii isaa sannatti tola. Keessattuu Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa yeroo biyya keessa jiru isin pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa turtanii haala akkamiitiin beekamee sanatti himaa? Galatoom Alii bara 1997 akka Itoophiyaa 2005 akka Faranjiitti gara biyyaatti akka deebi'u yaalii guddaa goone ani yoo san Oromiyaa hoogganaan ture so yeroo san irraa jalqabnee qaamaan wal beeyna garuu Alii ijoollummaa irraa jalqabee sagalee isaa dhaga'atan guddadhe reediyoo Hararraa reediyoo Moqdishootirraa sirboonni isaa dhufaa turan gaafa kutaa tokko jiru jechuudha. So daa'imummaa irraa sirboota jalqaba inni sirbe keessaa dhaga'aatiin waan guddadheef maqaan isaa sammuun isaa yaanni isaa sirbi isaa sagaleen isaa sammuu keenya keessatti guddate. Garuu qaaman ka wal argine bara 97 akka lakkoofsa Itoophiyaa. Keessattuu siyaasa Oromoo keessatti gidiraa ture irraa kan ka'e artistoonni hedduun yeroo biyya irraa baqatanitti isin immoo nama kana bara keessanitti fiddanii turtan haalli ture akkam ture mee? Baay'ee ulfaataa ture. Alii galchuudhaaf haalli siyaasaa yeroo san ture gammachuu guddaadhaan simate jechuu hin dandeenyu. Qabsomaan kaan sossobuudhaan kaan dhiibuudhaan kaan amansiisuudhaan bifa adda addaatiin qabsoo guddaadhaan baatii 6 ol irratti hojjannee silkii gara 11tii ol Torontootti bilbilee Alii fiduudhaaf firoottan isaatiin saayibban isaatiin dhumarratti haati manaa isaa Liillii argadhee Liilliin Mr. President nama kana fuutee lubbuun isaa yoo badee itti gaafatamummaa hin fudhattaa jennaan anatu itti gaafatamummaa fudhadha jedhee itti gaafatamummaadhaan finne as dhufnaan immoo haalli jiru hin jijjiirame uummanni Oromoo akka gaariitti simate bahaa lixatti Harargee qofa odoon ta'in Jimmaa dhayxee Baalee dhayxee Walloon dhayxee Wallagga everybody hundi isaa akka jirutti simate kun immoo uummatas gammachiisee mootummalleen tasgabbaa'ee Aliin dhufuun mootummalleef biyyalleef faayidaa buusee malee mootummallee biyyallee wanni inni miidhe hin jiru jechuudha. Jaalalli inni biyya abbaa isaatiif qabu Oromiyaadhaaf qabu jaalalli inni afaan ifuutiif aadaaf seenaaf bilisummaa Oromootiif qabu maal fakkaata ture? Hundi keessanuu akkuma beektan Aliin mataan isaa jaalala sirbi isaa jaalala biyya jaalataa afaan Faranjiitiin patriotism jedhama. Baay'ee jaalala biyya likkiin qabne sirbeellee jira anis biyyan qaba biyya sirba adda addaati wanni inni sirbe haga simbira mukaa ga'utti haga bineensa laga keessa jiru bosona keessa ga'utti gaara faarsa bishaan faarsa tulluu faarsa Aliin biyya teenya magartuu lafa teenya magartuu ummata keenya akka tokko ta'ee ka'u wanni inni goone hin jiru Aliin barnootatti ummata keenya kan aabaa caajennee jalqabna kanumaan jalqabna afaanuma kennan ilmaan guddifannaa ka jedhu Aliin paayoniiridha sagalee qofa nama sagaleessu yookiin nama sirbu yookiin waltajjii kontirool godhee nama uttaalee ummata shubbisiisu qofaa miti Aliin sammuu namaa keessa seenee ilaalcha siyaasaa fi ilaalcha diinagdee ilaalcha biyyaa nama jijjiiruu danda'u meseejiin isaa ergaan isaa
baay'ee cimaadha powerful ka jedhamu san. Mee dhaloonni ammaa hoo maal irraa barata keessattuu tokkummaa Oromoo wal jabeessuu irratti biyya ofii ijaaruu irratti maal irraa barata jettanii yaaddu? An tokkoffaa irratti dhaloonni ammallee ka jirullee alii warri yeroo san magaalaa Finfinnee keessatti mormaa turan warruma Oromoo mormaa turan poosterii isaa yoggaa lafa kennu biinxaa turan namoota muraasa namoonni kun aliin biyya hin miine aliin biyya hin diine aliin biyya Itoophiyaa illee ijaare aliin mallattoo jaalalaati mallattoo tokkummaati aliin qofa wanni inni barbaadu maali uummanni Oromoo biyya tana keessatti mataa gaqqabatee jiraachuun qabuudha laphee isaa dhiibee biyya abbaa isaati irratti ol biyya ollaan dhayne biyya abbaa isaati irratti akka jiraatu sagalee isaatiin biyya gorsee biyya kakaasee dammaysee lafaa ka'e kanaaf dhaloonni amma jirus immoo biyya ofii jaalachuu hojii jalqaban jaalachuu haga dhumaatti irratti cichanii hojjechuu uf giddugaleessa dongoone saba giddugaleessa godhannee yoo sochoone kaayoo giddugaleessa godhannee yoo sochoone Oromoon bakkeen inni hin geenne akka hin jirre alirraa barachuu waan dandeenyuuf aliin barnoota guddaa nu hunda kennayyuu barsiisee dabre jechuudha. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaayid Saaddoo yaada naa kennitaniif ulfaadhaa galatooma. አሁን ደግሞ አጠገቤ አንጋፋው አርቲስት አረጋኝ ወራሽ ይገኛል። አረጋኝ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። አሊን እንዴት ታውቋል? ስራዎቹንስ እንዴት ነው? አሊ ቢራን የማውቀው እንግዲህ ወደዚህ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ከተቀላቀልኩበት ጊዜ ጀምሮ ያው በትዝታ የሰራቸውን ስራዎች እንዲሁ በካሴት በሬዲዮ በመናምን አዳመጣቸው ነበር። እንግዲህ አሊ ቢራን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ የማግኘት እድል አላጋጠመኝም ነበር። እኛም እንግዲህ ስንቀላቀል እሱም በልጅነቱ ከኢትዮጵያ ውጭ ወጥቶ በስደት ይኖር ነበር። ከዛ በኋላ እንግዲህ የስደት ጊዜውን ጨርሶ ወደ ሀገሩ በተመለሰበት ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ድሬዳዋን የተገናኘ ነው። ድሬዳዋ አንድ ትልቅ ስራ ነበረ፣ ፌስቲቫል ነገር ነበረ። እዛ ፌስቲቫል ላይ ተገናኘን፣ ተዋወቅን። ለመጀመሪያ ጊዜ አሊ ቢራን አወቅኩት። ከዛ በኋላ እንግዲህ በተለያየ መድረኮች አብረን ብዙ ሰርተናል። አሊ ቢራ እንግዲህ በመጀመሪያው ረድፍ ላይ ያሉ አንጋፋዎቹ ከሚባሉት ትልልቅ አንጋፋ ድምጻያኖች ሀገራችን ካፈራቻቸው በመጀመሪያው ረድፍ ላይ ከሚገኙ ትልቅ ድምጻይ ነው። አሊ ቢራ ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ምንድነው? የሚሰራቸው ስራዎች በሙሉ እኛ ቋንቋን እንኳን የማንሰማ ያው ሙዚቃ ዓለም ቋንቋ ነው፣ ግን በጣም ወደ ውስጣችን ገብቶ ልክ ለራሳችንን ሙዚቃ ልክ እንደምንሰማውና እንደምናዳምጠው እንደራሳችን እንደሰራነው አይነት ውስጣችን ይሰማን ነበርና አሊ ቢራ በጣም በተለይም ዘመን ተሻጋሪ ሆኑ ስራዎችን በተለይም ሀገር ውስጥ በነበረበት ጊዜ ብዙ ስራዎችን ሰርቶ ነው የወጣው። ከዛ በኋላም ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ደግሞ ብዙ ወጣቶችን በደንብ አድርጎ ያነቃነቀ በተለይም ስራዎቹ በአሁን ሰዓት ላይ መዲናችን አዲስ አበባ ከተማ በመላ ኢትዮጵያ ስራዎቹ እየተቀነቀኑ በየክለቡ በየምሽቱ ቤት በደንብ እየተዘፈኑ ያሉ ናቸውና አሊ ቢራ መቼም ስራውን ብዙ ነገሮች ስራዎቹን ሰርቷል። እሱ ዛሬ ረፍቱ ነው። መቼም ሰው ልጅ ሰርቶ ያርፋል፣ ረፍቱ ደግሞ ሞት ነው። ስለዚህ እሱ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። በተለይ ለሙዚቃ ኢንዱስትሪ ያበረከታቸው እድሜ ልኩን በሙሉ የሙዚቃ ህይወቱን ያሳለፈ ሰው ስለሆነ ቀጣይ ረፍቱን በሰላም ያሳርፈው። ግን የአሊ ቢራ ሌጋሲ ይቀጥላል። ብዙ ወጣቶች አሉ አሊ ቢራን ሁሉ ጊዜ እናስታውሰዋለን፣ እናደንቀዋለን። በተለይ ስብናው ደግሞ በጣም ከሙዚቃ ውጭ ደግሞ ከበስተጀርባ ያለው ስብናው በጣም ደስ የሚል ነው። ተጫዋች ነው። ትንሹ ጋራ ትንሽ ትልቁ ጋራ ትልቅ ሆኖ ጓደኛ ሆኖ አባት ሆኖ የኖረ ሰው ነውና ይሄ ስብናው ደግሞ በጣም ለየት ያደርገዋል ከድምጻይነቱ። የመጨረሻ እስኪ የማጽናኛ መልእክት የመጨረሻው እንግዲህ ለባለቤቱ፣ ለአድናቂዎቹ፣ ለቤተሰቦቹ፣ ለወዳጅ ዘመዶቹ፣ ለአብሮ አደጎቹ፣ ለጓደኞቹ እንግዲህ መጽናናትን እመኛለሁ። خراهم كوي واني أبتدي
دكتور كبجا artist علي برا وقوتن شنطة من جاتا من درباني فوليتي آنساراف والتجرتي ومتكنا بوهارسا برسيسا أوليفنو إتنجا كان تري كيس مامو بقرتي رون أفان أورومونتي دوبتا موداف هي يادم نسنتي كابسو أمة أورومو كيستي جئيسا بعدها كان تري qabsa'a guddaa weellunsaa sirba qofarratti kan xiyyeeffanne kan ergaa guddaa qabu uummata Oromoodhaaf oolmaa guddaa kan oole waggoota 50 darban keessattis hojiiwwan gurguddaa uummata Oromoodhaaf hojjechaa kan ture hojiinsaa dubbatamees guyyaa tokko keessatti kan xumuramu miti hojiiwwan gurguddaan hojjeteen seenaan yoomiyyuu isa hin dagatu guyyaa kaleessaas mana jireenyaa Dr. Kabaja artist Alii Birraattis namoota baay'eedha kan argame isaan keessaa barattoota keessuma barnoota irratti weelluun weellise kan barabaraan yaadatamuudha barattoonni baay'een iddoo sanatti argamuudhaanis gadda isaanii ibsatanitti
kan isaan jiranii namoonni garaagaraas haaluma kanaan ammallee miidiyaa hawaasummaa akkasumas immoo miidiyaalee garaagaraattis namoonni hedduun yaada gadda itti dhaga'ame ibsachaati kan isaan jiranii akkuma kaasnee jiru immoo akka biyyaalessaatti immoo gaggeessaa gootaaf taasifamu sirna ho'aa ta'een magaalaa Finfinneetti bakka qondaaltonni mootummaa olaanoo dinqisiifattoonni isaa argamanitti guyyaa har'aa kana immoo gaggeessaan goota tokkoof taasifamu Dooktar Kabajaa Artiist Alii Birraatiif kan taasifamu ta'a jechuudha. Gara sanattis waan ta'us gara dudduubaatti hordoftoota keenya biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Gaanii kabajamtoota hordoftoota keenya gaatii Dooktarri Kabajaa Alii Birraa kabaja guddaadhaan sirni geggeessaa isaa adeemsifamaati kan jiru. Gaatii bakka kanatti yeroo ammaa kana helikoophteraan reeffi isaa gara magaalaa Finfinneetti geggeeffama jedhameeti kan eegamu maarch baandiin poolisii Oromiyaa sirna kana baay'ee akka tolu gochuudhaan geggeessaan isaa uummanni magaalaa Bishooftuuf naannoo isaa akkasumas immoo qondaaltonni raayyaa ittisa biyyaa darbee immoo qondaaltonni olaanoo mootummaa federaalaa fi kantiiboonnis argamuudhaan geggeessaati kan isaan jiranii. Gootichi Dooktar Kabajaa Artiist Alii Birraa yoomiyyuu hojiin hojjetu